Hai akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga nagaa jiraatanii gammachiisanis niin jedha akkasuma immoo hadda barumsa baay'ee jaallattan wayii isin qabateetiin yaadheetiin jira akkasuma viidiyoon isin gadhiisu hanga dhumaa ilaalaa yoo isiniif galaa subscribe share like gochuus hin dagatinaa amma barumsatti tarraa jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa jechuudha warroota haarawaa taataniif jechuudha warroonni chaanaalaa yookiin YouTube banachuu barbaadan jechuudha dalaguuf barbaadan haala kamiin akkamitti akka banatan isinitti agarsiisaa hanga dhumaa na hordofaa jechuudha YouTube keessa seentanii haala kamiin akka itti banachuu dandeettan jechuudha fakkeenyaaf YouTube keessa ni seentu jechuudha kun haala kanaan seentu jechuudha. haala kana yoo seentaniitiin hin jettan kun aspara dhaxxanii jechuudha aspara gubbaa kanarra bakka san bakka suuraan jiru san kun aspara jechuudha achi bira dhaxxanii jechuudha achi bira haala kanaan gaxuxxanii jechuudha yoo gaxuxxanii jettan ay dhuftanii maal gootanii akkana gaddeemtanii jechuudha kun switch account bakkettu kana dhuftanii tuxxanii jechuudha achi dhuftanii yoo tuxxan kun haala kanaan isinii baasa wanna biraa qabaattan jechuudha haala kana yoo isinii baasa dhuftanii as gubbaa kana tuxxanii jechuudha kun as bira bakka akka pilaasii kana achi bira dhuftanii tuxxanii jechuudha haala kanaan isinii banaa jechuudha kun haala kanaan yoo isinii bane jechuudha isin jechuudha wanna qabdan jechuudha kuno pattern as keessaa oo qabaatan isa kana bantanii jechuudha ila haala kanaan jechuudha ka ittiin silkii keessan cufattan jechuudha meekiyyaa habanu jechuudha kuno haala kanaan banaa jechuudha aspiroo dhufe isin amma yoo email qabaatan aspira galtan garuu woo banuu barbaadan waan ta'eef maal gootan jechuudha isin warri haarawaa create account bakka dhukan aspira tuttanii jechuudha kuno or myself bakka jettu kana tuttanii jechuudha kuno aspara jechuudha kuno haala kanaan isinii baasaa jechuudha inni haala kanaan yoo isinii baase isin maal gootu kuno kanatti asii fi asitti illee maqaa guutanii jechuudha kanneen keessatti aspiraa fi aspiratte jechuudha mee fakkeenyaa fi first name kana bira deemnaa jechuudha mee fakkeenyaaf achi biratti aashaa jedhu jechuudha akkanatti jechuudha isa lammaffaa irrattis mee bun jedhuuti haala kana yoo isinii fide maal gootan jechuudha amma aspiratte jechuudha kun haala kanaan aspiratte guyyaa jechuudha bakka kana jechuudha fakkeenyaaf lama akka barbaadan filattanii jechuudha achi booda akkana gootanii aspira dhuftanii jechuudha achi biraan immoo ji'a keessa jechuudha kama barbaadan irra jechuun February irraa kaa'u jechuudhaan haala kanaan aspiras dhuftanii yeerka kana bira kuno 1990 yoo godhuu qabdan jechuudha wayim haga barbaadan jechuudha way 98 way 99 kama barbaadan 98 ta'uuti achi booda dhuftanii isa bira tuttu jechuudha gender male kadhu kana argitanii gender male gootan jechuudha aspiratte jechuudha mee fakkeenyaaf amma kiyya dhiira waan ta'eef male irra deebisaa jechuudha aspiratte warri shamar taatan immoo female irra deebistanii jechuudha mi'a nama kiyya male irra godhadhaa jechuudha haala kana yoo inni kana naaf fide dhumarra maal gootanii dhuftaniitiin asii gad erga kanneen guutanii process aspiraa kana next gootanii jechuudha haala kanaan jechuudha achi dhuftanii inni maqaa isinii baasaa jechuudha kun haala kanaan jechuudha waan isin barbaadan jechuudha haala kanaan isinii fidaa jechuudha inni isin demoo wookii demoo keessanii raddeeffachuu barbaadan ka inni isinii fide kana irra godhachuu dandeettan way demoo kamuu fi kiyyaa maqaa kiyya barbaadan kun aspira tuttanii jechuudha kun aspira jechuudha
mee achi bira haa tuqu. Fakkeenyaaf an ash jedhee jira duratti ash bun jettanii kun inni nu Gmail na fidee jira jechuudha. Kun as biratti wayim lakkoofsa galchitan jechuudha. Jedhisaniitiin way akkana ittanii galchitanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha lakkoofsa ta'e wayi. Kun haala kanaan na fidee jira jechuudha. Password galfattanii jechuudha as biratti jechuudha. Mee nama password yaa galfadhu jechuudha. Ifama jechuudha. ammallee deebitanii kajalaa kanarratti illee jechuudha password ma gubbaasa irra galchitan jechuudha jalattis deebitanii galchuu qabdu jechuudha haala kanaan jechuudha achi booda maal gootanii gaddeemtanii ammas next tana tuttanii jechuudha aspara achiin booda lakkoofsa asparatti banattuu jechuudha dirqama asparatti lakkoofsa keessan biyya kamiin yoo jiraatan lakkoofsa keessaniin jechuudha aspara lakkoofsa galchuu qabdu jechuudha meeki yaa galchoo nama fakkeenya akkana gootanii jechuudha achi booda maal gootan jechuudha wanni isin gootan jechuudha dhuftanii aspara xiyyaa kana tuttanii jechuudha kun asii gad jechuudha achi booda kun manaaf deemaa jira jechuudha kun aspara kooda isin ergaa jechuudha koodii way simii keessa irra isin ergaa inni ni ofiin isin banaa jechuudha kun akkana na ergeetanii jira jechuudha nuna dhufee jira jechuudha achi dhumarra maal gootanii dhuftaniitiin kun Google irra na dhufee jira jechuudha next bakka jettan tuttanii jechuudha achi booda akkana gad dhuftanii gad deemtanii agree bakka jettan argaa jirtanii miti aspara jechuudha achi birane tuttanii jechuudha kun haala kanaan kun asparatti obsaan eeggatanii achiin booda kiibsi bakka isaaniin tuttanii kun haala kanaan manaaf banamee jira jechuudha bakka kunooti asparatti naaf banamee jira jechuudha kun qubee waan anriif ash jedheef achi biratti naa banamee jira jechuudha isa raggaxxaniitiin yoo ilaaltan maal gootanii chaanaala keessa adda baafachuudhaaf jechuudha dhuftaniitiin jechuudha kun aspara your channel bakka dhukanarra nuti jechuudha achi bira kun haala kanaan jechuudha kun your channel wettaniitiin tuttan haala kanaan keessan isinii baasaa jechuudha haala kanaan itti fayyadamaa jechuudha inna haga dhumaa hordofuu qabdanii jechuudha haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura haala kana waan biraallee waa baay'ee jechuudha waan baay'ee waliin ilaaluu dandeenya kunoo fakkeenyaaf akka duraanii sanitti deebi'ee switch godheetiin yoo ilaalu jechuudha kunoo naaf banamee jira jechuudha kunoo ashmaan jedheetiin naaf banamee jira jechuudha haala kanaan banachuu ni dandeettu haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura akkasuma demo subscribe share like gochuu hin dagatinaa hordoftoota oliyaa QARSHII haala kanaan banachuu dandeettu jechuudha